kan jedhu namoonni baay'een keessaan nas gaafataa jiru. Eda doktor Biiftuu dhungati maammeen jedhaarti tokko. Dhugumaa? Wal dhungatanii Biqiltuu eessa turte? karaa isa walii deebisaniiti warabbii. Innaa lillaahi innaa lillaahi wa innaa raaji'uun. Wallahi dhagay macaan wantinaadha macaan bira ture kan obbolummaatti wallahi macaan bira ture macaan bira ta'aa ture abbaan manaasii jechuudha. Eessaan obboleessa natu biqiltuudha obboleessa malee ati koo nagaadha miti. Say salaam alaikum. Alhamdulillah kan. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam rahmatullahi wabarakatuh. Wani yes amti. Nagaa keessani. Kana wani Jirra daga nagaan dhufu. Maqaa boonii nuti hin dhahin booyyeen sagateedha. Maqaa boonii nuti. usatu boonaa jirta maa boottaatu. Ila macha kun. Anu nuti bar boonii waliin jirru si waliin jirraa miti. Macha. Ozil liisati. Koi waan biraatiif miti ani waan boonii haasaan jiru. Asteettee nama nu bira hin jirreen dhabsini lammaffaa dammoo as baheetiin waliin haasa'e footoo. Namba sanaan haasaasi. Boonii na waliin haasaa jira. Ana isaatti haasaa jiru booniyye jedha. Maal jechuudha? Ani boonii waa'ee booniyyee dhaggeeffadhu waa'ee booniyyee akka seen uummata Oromoo irratti muudii qabataa jirtu biraa tareen jira. Lamuu lammataa illee mana ishee dhaqaa jiru. Lamuu Amma booniyye. Ay dhaggeeffadhu ati sagatee xaulaa maal kun? Amarra bana malleessa. Please wanna takasiidhaama macha obboleessa kiyya qaali. Nuudeen dhufi yeroo TikTok irra dhufu. Wallahi nuudeen dhufin yeroo TikTok irra dhufu. Qaama yoo barbaade. Wanna jedhi. Yoo dhuguu isaa argitan taate. Ila yoo dhuguu isaa argitan taate. Gaaman si argu jedhi. Gaaman si argu. Argitan taate. Dhaggeeffadhu qoy Ozil. Qoy Ozil dhaggeeffadha. Katattu walitti mandar ayibu. Walitti mandar kamatu live ayibu edit ayibu. Yaa sanuma viidiyoo faa waraabi gaddi sirraan beesu. No video shelle gadhiisee deebi'ee waan muudii isheen dalagaa jirtu video shelle. Amma maal haasa'aa maal haasa'aa saayibu. Nu waan addaa si jedhaa irraa hin dhageettu waan isin jennu. Aboo ati. Waa'ee booniyye dagadhumma booniyye as hin jirtu biroo waa'ee booniyye tiim. Ati booniyye anaa nagaa keessan anaa jedhu. Okay. Jechuma lama osoo mormaa fi jiswi akkanaan goggodhati jechuma lama haasa'ime jechuma lama. Hakaraati dubbaddu hakara booniyye jedhi lama naa. Aboo jibbaata aboo ati dubbaddu kaana jedhamoo satti jedhama. Aboo ati jibbaata anjechuun yeroo barragataan akkanaa kun xiqqoo natti tola beektaa yeroo rimeeksintu itti fakkeenya malee diina kee waan ta'eef. Das jedhaa yoo rimeeksin dhiitamu. Qoyoo jibbaata ani si beeke jedhi. Gaafa sanallee kuni jibbaata qabsooti jedhi dubbadhee jira na amantii mana namanne. Macaachiin gara bakka achi dhaqaa oozaaree. Ani amma sirrii dubbadhaan jiru inni kun maal isin xaulaan. Macaachiin akkuma qaalichi sin jedhe atti qaxaxxaa laayif atti gba. Biyaasi TikTok sus kahorabbi intin video intin argina. Waa'ee TikTok suusitu miti. Ammaani mallee kanuma beekan. Wallahi. No, Ozil, me free godanya ke kana. Kan ummata kanaan baay'eedhaan jira. Ila main macha. Dalalleen qorataa kuma isii kamiin nagaatte dhilaata kan jedhu namoonni baay'een keessaan nas gaafataa jiru. Eda doktor Biiftuu dhungati maammeen jedhaarti tokko. Dhugumaa? Wal dhungatanii Biqiltuu eessa turte? karaa isa walii deebisaniiti warabbii. Innaa lillaahi innaa lillaahi wa innaa raaji'uun. Wallahi dhagay macaan wantinaadha macaan bira ture kan obbolummaatti wallahi macaan bira ta'aa ture abbaan manaasii jechuudha. Eessaan obboleessa natu biqiltuudha obboleessa malee ati koo obboleessa sii miti bar. Ati soddaa kooti malee sitti waan qabdu bar. Mana keessan akka jira bakka. Dubbii isaayyuu edaa kan adda nu baasee. Miti. Bar eda bilookuudhaa kenniise dhugaa dubbachuudhaaf maammee.
taa'ilaa laazira bitaatu mallaalu Mooneettu na tojjette obboleettii kee dhungatu kanaan jette qorataan obboleettii isaan dhungata obboleettii kee dhungatu na. hin jiraanne jecha namaatiin hin deemtu ture. Mooneetti biqiltuu akkamitti dhungate? Rafiitiin na qabaa ture rafiitiin. Biqiltuun nagarre bari hin dhageesse malee. Akka godhe achumaan itti darbate. Kala nagaan bulaa nagaan bulaa fira kooti jedhee. Kooti deebi walaloo keessi dubbisee nan deemta akka. Sabar qorata. Woy adda dubaatti kaatee gammachuu maa qopheessite nan taa'u. Gammachuu miti wallahi walaloo gammachuu miti walaloo maal fakkaatuun sii qopheesse taayi. Qorata si miidhanii. Qorata. Woy. Nagaatti jetteeni. Biqiltuu dabar. Bakka tole walitti osoo nu naqxuu gamaa fi gamas deemtee hunduu si jalaa yaate ka sobaa ta'uu kee beektee. Miti koy isaa miti. Laa. Baay. Gaannaa turaay. Ati baatu sunan dubbisa waan ta'eef taa'e qorata yookaan nan dubbisa yeroo itti baates. Laa. Walitti osoo nu naqxuu. Walitti osoo nu dhuma keessa faaruun dhabuu dhiisi qorata. Wallaahi nan dubbisa. Laa. Walitti osoo nu naqxuu gamaa fi gamas deemtee hunduu si jalaa yaate ka sobaa ta'uu kee beektee tokko jaalachuu diddee gamaaf gamas sookaattu kanaan booda lafatti hafte ka sareen soogiddaanuu si nyaattu. Intalli warra machaas yeroo dheeraa booddee soba kee waan barteef isiinis siin oodde. Alhamdulillah rabbiin kadhaa kiyya dhaga'ee darbatee jiruu kiyya keessaa gadi si ha'e. Bultii kan keetis dhabdee obboleettii kees dhabdee salphina keessa jiru kophaa kan kee jalqabde. Nagaatti sobaa dhiisii sammuun kee mufataadha akka mana daabbootti keessi kees gubataadha. Sobni kee nama jalaa dhokatus kaaliqaa yoom dhokata malkaam yesingil zaman siin jenna yaa qorata. Ammas carraa ni qabda qalbiidhaan na dhaga'i Dr. Biiftuu barbaannaan anaa wajjin wal ta'i. Guys, waraabaf. Utuu teessee dhaggeeffattee jiraatta qorata dhugaa rabbii dhumarra ergaa qaba ahii. Please waraabaatti nagaa biko qoy al tokko waraabaniitti naaf ga'anu qorataadhaan qorataa bira naa geessaa eeganii. Qoy lubbu ba'allaa lubbu qoy al tokko itti deebiseeti. Nagaafatta garuu walaloo kana al tokko waraabanuuf lubbu bakkaan gaadheen ka abbaa manaa keessaa. Ishi bakka lubbu dhaabbatee dhiisi taa'eeti. Inta wanta kana taa'e. Mama lubbu maa walaloonni keessaan barreessee keessaan natti erge hin argine mati lubbu walaloo barreessee keessaan natti erge maxxansee dhiifama wallaahi laa akkan ta'e sitti hima. As ta'aarra miti mooneetiin ta'aarti akkamnaan jette beektaa qorataan obboleettii isaan dhungata isinis yoo obboleettii taatan wal dhungadhaa jette achumaan hin sayyuu kun akkanatti hin ta'ala. Astaghfirullah dhiise irra deebi'uun fadhu wanticha. Obboleettummaan siina fa'aati nattaarurra wallaahi obboleettummaan siisamaa yaa ba'u yoo barbaadde. Kunoo kanaan booda obboleettummaa siin beekuun si dhabuurra wanti sinaa caaluun jiru obbolummaan siin hafa yoo si dabbare ta'e an sin dabbaru hedheetuman godhe malee. Ani koobar ilaama fakkeenyaa ani dirqamaan nama hidhuun jaaladhu dhiiratti illee quba raasuun jaaladhu kabaja keessa eeguun barbaada atis immoo akka kabaja koonaa eegduun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Tole lubbu. Amma dura jechuudha wallaahi gizee qorataan akkas jedhu yeelee tana si jalaa dibsadha achi jalaa deema malee akka deebiseef hin beeku isin immoo wal jalaa qabdanii isaayyuu akka carraa waraabanii nama meeqa waraabee natti erge bakka isaan. Way wallahi dogongoreen jira obboleettii kee dhungadheessee mooneettu mana diiguu ga'ee
mooneetiin ofirraan dhowwa kana booda mooneetti mana na diiguu barbaadee ture mooneeti Inni kan sun dhugatu. isa sana mooneetitti ergiste mooneetiin nan gaafadha inni wayi. Mooneetiin Gaafadhu wallaahi siif dhungadhu maaliif naan jette. jaarsa kootiif jaartii obboleessa kooti akka wal dhungatan waan isin gooteef nin gaafadhan dhiisuun mooneetiin. Dhugaan hin Tole gaafadhu. tole. Garuu walaloon siif barreesse maaliif dubbisteefi? Lubbuu koo ati niitoorkiin dhagahamuu dideennaani bar akkana jettee naan jettee turte warri koon jedheen bar. Simboonuu kiyya mar'an. Simboonuu barbaadeetu malee intu namti. Balleesseera shi lubbuu. Natti hin baru. Natti hin baru. Lamata waan akkasitti ani koo barsiif jechaan walaloo miiqa isa barreessine laantee biyya ikkoo na ta'u obbolummaa qorataa nama yeroo kana miidhamee jira yeroon akka obboleetitti bira dhaabbadhee gaachana ta'uuf ture. Garuu ani isatti dhiyaachuu waan si mufachiisuufan dhiisee irraa fagaadhe. Kan biraa nama feetetti dhiyaadhu gurbichuma kanarraa suuta naa fagaadhu malee abbaa barbaadetti yoo dhiyaatte yoo feete maccaatti yoo feete nama barbaadde bira yoo dhatte nan dabbaru angaruu gurbicha kana keessa koonna sodaata. Qorataa irra keessa wajjin kolfa malee keessi koonna sodaata dhugaa rabbi. Qorataa nan sodaadha waan ta'eef. Rakkoo qabdu. Biiftuu yoos dabbarte nan dhiisaan kaate anaa jecha qorataa wajjin walaloo dubbisuu dhiiftetta waan ta'eef biiftuu koo doktoriin arraan booda waliin beeku yoo ati si dabbaru ta'e. Akkasitti waliif gala an akkati sitti dhiyaatti barbaadu dhugaa dubbachuu deengada dhuftee waan qabnu waliin qabna naan jette inni kunis kan keenya walumatti naan jette biiftuu naatiin beektu. Walumatti no annama lama hin danda'u kee qofaan utuma hin danda'e iyyuu immoo an kee qofa malee nama lama hin ta'u an kan kee qofa. Dhugaa dabar dhuftee maal jettan jedhanii waan qabnu walumatti qabna naan jette isa kanas qixxee qooddan maal meeshaa wayitii qiddise qixxee. No utuma immoo dhagaye walitti hin qabdanuu utuma immoo dirqamni dhufeennaan dirqama walitti qabaachuu qabdan jedhame guyyaadha kansi guyyaa isii bira yoon oole galgala immoo isii bira. Isiin obboleettiidha nan qallade lubbuu. Dhugaa wanti isin haga hin jiru. Si taphachiisuuf malee yoomillee taanaan siin qaldiin beeku. Nama waa tokkoon sitti malaan dhugaa dubbachuu fi Ishi wanta uffadhu kottu ka'i. Isa mataatti kaatanu sana kaadhu kottu ka'i. Yeroo sana baay'ee bareedda. Isa mataatti kaatanu sana kaadhu kottu. Jira? Gini naaffaa xiqqoo akka hin qabu hin dagatin jechuu kooti anyway ani jedha. Ati naaffaa xiqqaa qabda bar. Ati koo naaffaa xiqqaa qabda. Anuu naaffaa guddaan qaba bar. Sii jechan lafa kaara malee. Sii jechan suutumaan. Utuu keessi mana daabboona ta'ee jiru utuu akka mana daabbootti keessi kiyya na gubatu. Waan jiruuf callee uffadhu kottush. Guys, walaloo qorataadha jedhu sana naa waraabdiniittu. Mee wallahi jaa guys, amma dhungatee amma yeroo teenyu kana dhungatee kijibaa miti gaa guys, dhugaa natti himaa. Wallahi jettaniisa irra deebi'e akkanumatti haasatu irraan deebi'aaf wallahi. Otoo biqiltuu hin dhufin irra deebi'a. Wallahi billahi. Biko si dhungatee ba'e isa qorataan. Si dhungatee ba'e. Yaa Rabbi manna fokkisiise. Wallahi Rabbi manna salphise.
jiruufi haaloo na Angurri qabachiisanii inni illeen haaloo dheengaddaa kaffalatti haaloo keessanidha. Kalaas ishi lamuutu bakka kanaan booda anis obbolummaadhaan biiftuun dhungadhu atis obbolummaadhaan qoratan akkasin dhungannesh kana naaf godhi. Waraabera akkana. Maaltu makkaa fakkaata bari yeroo kanatti tanaa kana fakkaata. Thank you. Walaloo naa hidhi lubbuu. Walaloo naan barreessini. Walaloo Naan barreessini. hin argine isaan Facebook irratti maxxanse. Argeera baay'een jaalladhe. Suuraan teekkoon eenyu ibseeti. Bexaam